Itoophiyaa jechuun Oromoo jechuudha. Ani sirriidha akkan hubadhetti. Seenaan machii dhufte keessatti Oromoodha biyya kana dhaabee ijaaree utubee kana iddoo kanaan ga'e. Waraana Adwaarraa kaasnee yoo ilaalle Oromoon seenaa guddaa qaba. Jeneraalota turan keessaa sagaliif isaa ol Oromoo akka ta'an gahee biyyaa kana keessatti Oromoon gahee guddaa akka qabu. Sabni Oromoo lola jaallatee yookaanis jibbaa jaallatee miti hammataadha seenaa masaatiin. Oromoo dhumta abbaa biyyaa akka ta'e onnachiisaniiru jechuudha. Inni guddaan isaa diinagdee irratti xiyyeeffachuu qabna. Sabni kun saba cimaa ta'uudhaaf siyaasaan cimuu qaba, diinagdeedhaan cimuu qaba, hojjechuudhaa qaba, dargaggoon keenya jijjiirama fiduudhaa qaba, sammuun isaa bal'achuudhaa qaba kan jedhu isaan sirriitti kaasanii jiru. Jechi isaanii sirriidha akkan hubadhetti. Warri kaleessa diina ta'anii wal balaaleffataa turanii wal ajjeesaa dhiiga walii dhangalaasaa turanii addeebi'anii walii soddaa ta'anii osoo tokkummaa qabaannee takka namni Itoophiyaa bukkee Itoophiyaa achi seenee lola Itoophiyaatti kaasee hin beeku. Itoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa qabdu kan akka Afrikaa miti. Amma garuu hormaaf karaa banne numtu walii wal waraanne nagaa buusuun itti irra jiru wal ajjeesuun wal fixuun kun bu'aa buusuun qabu. Sababni isaa ormiyyuu ittiin qaawwaa nurratti argata malee wantoota dhufee nu ijaaruun qabu. Jarri kaayyoo biraa qabu malee kaayyoo biyya jiraachisuu miti. Nama kaleessa si cabse, nama kaleessa maqaan taane sitti kenne har'as maal barbaadeeti? Waggaa 27 guutuu biyya kana maal godhee deeme hin beekna jechuudha. Har'as immoo waan addaa wanti jara fiduudhaaf hin jiran. Itoophiyaan seenaadhumaan diina qabdi. Diina beekamaa jechuudha. Keessumaa laga ba'an ilaalchisee diina keenya eenyu akka ta'e hin beekna jechuudha. Jara faana walitti hidhatanii biyya kana jeequu wanti deemamu sirrii miti. Umaa jijjiiramas immoo fiduu hin danda'an. Dhuguma dubbanna yoo ta'e olola sobaa geggeessuudhaan biyya kana irratti waan adda addaa geggeessuu yoo ta'e gadi dhufanii biyya kana jijjiiruu hin danda'anu. Kaleessa dheengaddas waan godhan beekna waan ta'eef kun bu'uurumarraa sirrii miti. Inni guddaan isaa nuti nageenya keenya eeggachuu qabna.